Gange dilbii qullaa oofanii ofii lukaan jala deemanii jedhaniin dhageettee amma dhagaye. Dura anatu abaaramee mi yaabbadhee dura nama lama yaabbannee nu abaaranii mi'ee deebee an kophaa yaabbadhee na abaaranii mi'ee ati kophaa yaabbattee si abaaranii nu lachuu irraa buunee illee nu abaaranii mi'ee wama feete illee yoo hojjatte namni maan naan jedhaa jalaan baatu jee. Amma sii galee ati wama rabbii kan keetii wansi dhabsiisaa hin dalagini waan rabbi jaalatu dalagi nama jalaa baateen dandeetu wallaahi mubaarakii nama jalaa baateen dandeettu yoomiyyu. Anamma guyyaa takkasitti hin dubbadhu yoo xiqqaatee waan keenatti machoof namni hedduun dhufa. Ka hayyisuun hayyisa. Ka hubachiisuun hubachiisa. Ka loluun illee lolaan. Gari ammoo achuma qoradhee murtee isuma kennee deebisa. Waan miidiyaa tanallee keessa beekuuf waan asirra hujamaa kanallee baay'inaan waan beekuuf. Akkuma abbaan ijoollee naanna'u aga onnaa lamaaf sadii takka qabadhee isin jalatti gaafa isin tapha sirbitanillee daangaa luftanii jedhee isin laaluuf. Onnaa biraallee hin qaba qabadhee isin ta'a jala kana. Maqaa biraa itti baasee soo waan biraa irra kaayetuma taa'ee caqasa waan ta'eef waan taatu mara deega hamma taatetti wanni ansiidhaamu yoo jiraate wama rabbii kan keetii walis buusaa irraa gori. Namni si galatoonfatuu baatu wamaa siin godhu waallee siin godhu. Yoo ati qabaatte namus jaalallee keeti kana beeki. Yoo sii tolte yoo ati beekamte namuu jaalallee keeti gaafooyi ati dhabdaa gaafooyi ati rakkattaa gaafooyi siif waa gaafatanii waan ati ol kaatee nama taatu sinsee'u dabarsineerra kanallee yaadatta guyyaa gurraacha tokko dabarsineerra waliin hin yaadatta guyyaa gurraacha tokko alhamdulillahi darbee jira. Kanaaf nama tokko nama waan badaa namaa haasa'u gaafa amma waa barreessan jedhe sana akka hama haareeru isheen nabbil bilaniiti salaamu alaikum naan jedhan alaikum salaam. Namni waan qabu namaa kennamu waan hin qabne namaa kenna jedhina gaafatan Sheekh Abdusalaam. Ustaazii kiyya waan qabu namaa kenna jennaanin wama qabu sii kenne dhiisii naan jedhe namni waan badaa haasa'e billaahi deebii ittiin deebisini ati ammoo ka rabbi sii kenne san kenniifi rabbi si haa qajeelchu ooyifii sii godhe jedhiin haasaalfatu namni sun naan jedhan. Irrifadheen wallahi lazim namni waan qabu sii kenna mube ati rahmata qabduun hawaasa kana gargaaraatami namni waan qabu sii kenna. Kanaaf jabaadhaa isinin jedha marti keessanuu ijoollee tiyyaa ulfaadhaa wal jaaladhaa mee namni hadharraa qabnee wal jaalannaa wal jibbaa keessaa baanaa rabbiif jecha wal jaalannaa jaalala tana jiraate gaafa waa midhaase uduun taane nama ta'ee uduudu gongoreellee jaalalli teenya ta dhugaa itti fuftii namni jettaniitiin jettan mee lakkoofsa shannaa barreessa arkaan islaamaallee shanii dafa ariifadhaa mee isin argee du'aa isinii godhe isin biraa baa isinin jedha jazakumullah khairan barakallahu fiikum. Shan barreessaa tuma fooloo godhaaqa shan barreessaa warra sana jira fooloo godhaa. Jazakumullahu khairan galatoomaana ulfaadha haqiiqa. Rabbi waan isin yaaddan isinii haa guutu. Barreeffama tana ta'onneedhaan barreessitan rabbi isinii haa godhu. Aakiraan tun ammoo ta'abbaati mucayyoo takkatu asin nu harkatti duute dheengadda. Haala wayii keessa turte wallahi an janaazallee guddasittilleen dhihaadhu dheengadda itti dhihaadhee hanga ta'e wayii yoo deemu adaa jireenna ilma namaa cabduu tan. Ta waraqaan harkaa inni qabu isan hambifne. Wallahi lazim. Obboleessa jalaa waa balleesse biyyatti jettee aarte achuma dhibamte mana yaalaa fidan hin duute lafoo obboleessi jalaa waakkate subhaanallah. Haganuma jiruun duniyaadha keessattuu duniyaaf jettee obboleessa kan kee ka islaamaa obboleessa kan kee ka aakiraa gaganaa guyyaa qiyaamaa waliin ka'u hedduu hin xiqqeessine dhise. Doosaa kee yaaboo isinii jedha hajaa teessa rabbii walitti isinii haa qabu
مرادك يا ربي أقوم بك يا ربي سياتسو قال نبي محمد بوفم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي محمد عليه الصلاة والسلام فعلوا لبو إسار راهن هاسو وانت إني دبتو وحي بوفم قفاجي أما السورة سورة بقولنا للدمجة آيات دبتوكو سقلتمي لما هقا آيات دبتوكو سقلتمي شنيرت وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين رقمت قرآن نبوفا مقوفتا الدنيا هنداتي روحي أمناماتي جبريل تسامبو إيه قرآن ربي الرافدي نبي محمد رتبوسي أكاد يكي كتشيستة الراتات وفجتشا قلبي كان كي رتفيدي يا سلام لا فتعالى الله الملك الحق موتين هكا ربين قلت ايه راجي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما يا محمد صوبوا فمن إساقرا كان كيتتي بؤيهن أمر من درا قرآن دبي ستين جرجرين يا ربي كي بيكم سنابدب لجدي كرت يد لا تحرك به لسانك لتعجل به قرآنك بتشوف جت أريفتشوف جتة الرب كان كيس سوتشوسين إن علينا جمعه وقرآنه رقمت قرآنك أنا قلبي كان كيسة ولدتك أبو في أكاتي سدبي سودان ديت نور رجراجين قم ساكي ستك ولدتك أبوين يني الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورة القمر بقولنا شنتمي أفرآت كرتور برد رقمت قرآن هو بتشوف في هذا تشوف لا في السجرة جرير ربين هن لا في السنجر نمني التنقر فمجرى جرير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الدنيا هنداف أكي كتشيسا أكتاوف قبل تسارة فرقان قرآن كنبوسي تلتون إسابايته ربي قرآن كان قبل تسارة بوسي كنف تلتون إسابايته إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جي وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر كوري سموك أبو التنتين قرآن بركة غير كان كيدي تبوفنا يد كدوغونغور فلدور إساتي نستئي بود إساتي اتلفون دندين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صمن فلدور إساتي نستئي دوب إساتي نسك اتلفوهن دندين إسا أكنا كنا ربي أوغي سفار فما تيرابو فميجد